الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان كنا ويتدرآ ويتأدون أكستي سمو إسن كويستي بشانو فتنا يتنساني أني أفتواتشو دتبه إسان سغنتا geegessaniin daqiiqa lama lama godhi kan jedheeni dhiisi jechuudhan rakkadhe sila an dubbatun barbaanne ture. Rabbi rahmatan nu godhe amma kun qabbana ufii nuu fidee jira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma gaa ani akka reefu sheekonni keenna Sheekh Muhammad Ali Khadiir jedhan san akkasii miti an akkasii miti. An akkasii miti. Ani gaa sheekuma wayii daa'ima isin keessaa bahe rakkoon isinirra geette rakkoteenna jechuutu anallee tahee majlisa islaamaa kan oromiyaatis akkasuma immoo hawaasa gara garaa kan itti dhagahamutu waa isiniif innee dhufuu osoo hin tahin dhufnee isin laalla aduun isin dhoofte nullee haa dhooftu jenne beelti isin argatte nullee daqiiqaa takkaafillee haa taatu nu haa argattu jenneeti qooda isin waliin fudhachuudhaaf dhufne malee waa isiniif inneeti miti. Biyyi kun biyya seenaa lachuu qabdu, biyya jagnootaati, biyya goototaati, burqaa bilisummaati biyyi kun. Biyya fitoraarii daadhiti, biyya jeneraal Waaqoo guutuu ka waliin qabrineeti. Gootonni biyya kanaaf bilisummaa akka saaqamtu itti dhuman biyya kana yoo jedhu biyya Itiyoophiyaa jechuu keessatti Oromiyaa jechuu kooti. Burqaan goototaa ganda kana tahuun wal nama kamiyyuun gaafachiisu. Lafa tana namni bilisummaa dheebotullee odoo lafuma tana dhufe biyya ufii beeloftee biyya nyaachisaa turte, biyya ufii gabroomtee Oromiyaa gabrummaa jalaa baasaa turteedha biitti tun. Biyya ufii mukatti galtee sabni Oromoo akka misoomee dalagatee jiraatee gabrummaa jalaa bahee nyaatu biyya gooteedha. Biyya diina jilbiiffachiiftee seenaa galmeessite handhuura san Rabbi nu fide. Silaa akkanaan dhufuun hin turre, haa ta'u akkuma Rabbi nama fidetti dhufanii har'agaa ilmaan isaanillee ilmaan gootota sanillee isinumaadha. Dhuga'aaf dhuga'aan haqaaf warra qabsaaheedha. Akkasiin waliin waan isin dinqisiisu namoonni qabsaa'onni dachii tana keessaa bahan asii miti. Yoo biyya Tigraay dhayxan raayya kan jedhamu raayituun asii ka'ee biyya Tigraay amma bulchaa jirtu. Qabsoon jara kanaa waluma fakkaata. Asii burqaan isii burqe waan ta'eef. Ummanni kuni
wanni seenan yoomillee mormuu abbaan fedhes hin dandeenne islaamummaa ufii osoo gad hin dhiisin islaamummaa ufii osoo gad hin dhiisin otoo hin fakkeessin amantaa ufiitis qabachuu waliin mirga biyyattii kabachiisuudhaaf wareegama ol aanaa warra kafal'aa ture kottaa rabbii fi walii dhiifne har'a rabbi rahmataan nu galchaa maal jettu guyyaan har'aa maal wiixata dalagaan gabrichaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam waan jedhan wiixataa fi khamisa maa soomta jennaan dalagaan gabrichaa guyyaa kana lamaan torbee keessa gabaasni rabbi bira dhaqa laaleeti maraafuu dhiifama rabbi godha jara lamaa wal lolte qofa achi kaayaa galmee isaanii jaraan dhiisu jedha rabbiin jedhan mee warri amma galmee keessan achi kaa warri waliin dhiifne eenyu fa'a harka baasa moo dhiifama rabbii barbaanna hundi kenna mee warri rabbi irraa dhiifama barbaadan harka baasa ayyee rabbi harka sitti ol qabne rabbi harka sitti ol qabne harka kenna qullaan deebisini yaa rabbi rooban nu galchi yaa rabbi rooban nu galchi rabbi oluma jiraamii jarana eessa jira eessa ol jira rabbi sitti ol jira harka si jala qabne yaa rabbi harka kenna qullaan deebisi nu walii dhiifne yaa rabbi nuu dhiisi yaa rabbi nuu dhiisi